ijoollee kee guddina qalbii kee rarraaftee abbaa manaa kee ulfina harkatti dugdatti ijoollee kee baatta bukeessitee bilcheessitee maaliif laatta bareedittiin nara kuulaa dura buutuu dirree duulaa of kalchituu sirna gadaa qindeessituu duudhaa fi aadaa itti beekta hundumatti kabajamiyaa dubartii. Ganno salphaan sanyii mootii Asteer Gannoo ragaa kooti hirkoo dhiiraa lafee jeequu laphee baqsuus itti beeku maahii gubbaa sanyii mootii gurraattitti ragaa kooti faranjicha simboon dhooftee mootii jarman jilbaan dhooftee. Mootitti walloo ishee raayyaa keessaa gootummaa warqituu seenatu odeessa. Dubartiin hayyuudha dubartiin waa maraa warri dursan beekne kana booda baraa. Erga kana jennee hundumaa dubbanne rakkoo haadha gootaa namuu hin hubanne. Osoo kana qabduu seenaa hundaa fi qaalii dubartii hacuucuun gaarummaa maalii? Dubartii fi dhiirri tokko dhiirarraa uumamte fooniif lafee isaanaa fuudhamtee tolfamte ilaa warri dhiiraa dhagahaa dubbii haqaa dubartii miitanii ofii yakkinaa maqaa jaaladhaa onneerraa kunuunfadhaa adaraa cinaacha keessan caalaa maaltu isin mararaa irreebamin haati dhiiraa hin jeeqamin haati firaa hin dhiitamin hangaftitti hin miidhamin gallaaftitti aadaa mudatti hafaan hin dhangala'in dhiigni ishee olaantummaa dhiiraan hin sarbamin mirgi ishee haa barattu isheenis hinaafin dukkanatti boru biyya kanaaf dhaabattee dubbattu. Dubartiin jaalalleedha kabajalaadhaa fi ba'aa ishee gargaaraa qooddeedhaa baadhaa fi gaaf gammachuu gaafa gaddaa laf gammoojjii lafa baddaa waliin kolfaa waliin bu'aa waliin bahaa waliin bu'aa eeyyeen waliin sirbaa waliin kolfaa nadheedinaa wajjin kolfaa waliin dafqaa waliin argadhaa waliin dagaagaa waliin bal'adhaa akka gadaa keenyaa akka duudhaa kootii anis dhugaa himaa haga humna kootii gaafa sirna gadaa gaafa jila aadaa gaafa iddoo seenaa gaafa sirnaaf seeraa isheetu mijeessa isheetu qixeessa isheetu of galcha isheetu ol galcha jala sararee dubbadheen dubbii siif fixa dubartii fi dhiirri yoomiyyuu wal qixa. Egaa galatooma maqaan koo Hawweetan Fannanaa jedhama. Walaloo kana barreesse kan naaf laate barreessaa kitaaba afaan Oromoo kan ta'e dargaggoo Kaaniinus Kaasaa hedduu galateeffachuu barbaada. Waltajjii kanarratti kan naaf feeres barreessaa fi gulaalaa kitaabota afaan Oromoo kan ta'e barreessaa kitaaba Kolfeen Aaree kan jedhamu barreessaa Falmataa Taarraqeen hedduu galateeffachuu barbaada. Isinillee waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Ani yoo deebisnee yoo waaqaan qabu. Ani yoo deebisnee homaa hin qabu. Homaa yoo